Hordoftoota koo warqee biyyuutii channelii jala kan jirtan maatiin koo akkam jirtu nagaa keessanii miti. Shobaga nagaa keessanitti eegamtanii har'a geessanii isiniin jechuun barbaada. Innaa akkamime guyyaa hin gaddaa wal arginee turre maaskii hojjedhee guyyaa kaleessaadha. Innaatti fayyadamtanii jirtu maaskiin isa baay'ee maaskii bareedaadha. Innaa baay'ee mataa koo akkuma isin argitanii kana guyyaa kaleessaa galgala miiccadhee baay'ee na lallaafisee baay'eellee duraan caccabaan isaallee baay'ee hin baane baay'ee maaskii gaariidha innaa itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaadan mallee by the way aloe vera maybe mana jirtan keessatti warroonni gibbii keessatti itti fayyadaman jiraachuu danda'u yookiin immoo suuqirraallee yoo xalabaa yookiin immoo yoo suuqirra warra fidanii dawwaltanii naa fidaa jettanii birrii 10 faasanii fiduu danda'u. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Innaa baay'ee bareedaadha obboloota koo. Baay'ee mataa warra kakoo mataan keessa kan jajjabaatu yoo jiraate mataa baay'ee lallaaffisaan isiniin jechuu barbaada. Tole guyyaa har'aa immoo yaada bareedaa tokko qabadheen dhufe. Guyyaa kaleessaa yaadni kun na keessa dhufe na isiniif sheer gochuun barbaada. Innis maal seetanii akkuma beekamu biyya keenya keessatti lafa garaagaraatti lolli rakkinni wantoonni garaagaraa baay'achaa jira. Isa kana immoo lammii koof ana jira qomoo koof biyya koof ana jira jechuudhaaf immoo tokkonarraa tokko immoo isinirraa barbaachisa jechuudha. Innaa karaa kana gargaaruudhaaf maatii keessan warroonni bakka lola sanaa bakka ongeen biyya Booranaatti bu'ee biyya Booranaa keessatti biyya gammoojjii akka ta'e beekamaadha. Gammoojjii keessatti ongeen hin baay'ata haa ta'u malee uummanni Booranaa horii horsiisuudhaan jiraatu. Horii horsiisuudhaan jiraatu ammumaan anis beekuyyuu sababa caaminsi irra dheerateef immoo barana keessumaayyuu waggoota baay'ee yoo caamimsi jiraate barana garuu caamimsa baay'ee ganna bakka baay'ee illee toroobu isaan biraa hin roobne kanarraa kan ka'e bishaanii dhabumsaan saaxilamanii horiin isaanii horsiisanii jiraatan illee baay'ee du'aa jira. Kanaafiyyuu akkaawuntiin garaagaraa banamee akkuma isin argitanii feesbuukii kanarra ni jira. Anaaf isinis immooyyuu har'a lafa kana teenyee waa tokko nyaannee dhunnee yeroo himimmaan isaanii akka sarcaasanii yeroo akkasitti qoshoshan harmoonni keenya kallattii kamiiniyyuu kallattii Boorana qofaan otoo hin taane warroota bakka garaagaraatti lolli baay'achaa jiru karaa gara Goojjam kana Walloo kanarraa haadholii baay'ee nama gaddisiisu baay'ee nama boochisu obboloota koo. Nama jechuun immoo nama sammuu waa yaadu qabudha malee nama ta'anii qarumatti nama ta'anii lafarra jiraachuu qofa miti. Kanaafiyyuu chaalenjii isinii qopheesseen jira. Chaalenjichis namoonni sabskiraayib moobaayilii koo yookiinis immoo yuutuubii koo torban tokko keessatti 5,000 yoo naa gashitanii ani immoo saba Booranaadhaa fi ija keessan duratti 5,000 gargaarsa chaalenjii nan taasisa jechuudha. Isa kana gochuudhaaf sabskiraayib gootu malee wanti isin kiisii keessan irraa yookiin akkaawuntii keessan irraa baastan hin qabdanii. Akkasuma immoo yuutuubiin kun immoo yeroo kaffaltiitti deemu anis akka nama tokko saba koo bukkee dhaabbachuudhaaf akka nama saba tokko dhaloota gargaaruudhaaf anillee akkuma keessan akkuma nama kamiyyuu yaadaan jira nan yaadas jechuudha. Torbee kana keessa torbee tokko keessatti sabskiraayib 5,000 yoo naa galchitanii ani immoo 5,000 warroota ongee bishaanii rakkachaa jiranii uummata Booranaadhaa fi 5,000 birrii Itoophiyaa akkaawuntii maskii mangee kan jedhamu irrattis ta'ee gashee waraqata isaa isinii poostii godhaa jechuudha. Innaa isinirraa maaltu eegama hiriyooti keessan gara yuutuubii kootti dhufanii sabskiraayib godhanii fi guruupoota garaagaraa jirtan keessatti immoo sheerii gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Kana gochuudhaaf akkuma isiniin jedhee waan isinirraa barbaadan hin jiru. Kanarraa kan alaa wantoota garaagaraaf iyyuu sabskiraayib gochaa hin oolla.
wantootuma oduu waa hin baasneef iyyuu waanuma diraamaa jedhamee lafa kanarratti sammuu daqiiqaa tokko daqiiqaa lamaaf nama gammachiisuuf iyyuu sabiskiraayii gochaa oolla waan ta'eedhaaf kun immoo wanta gaariidha jechuudha. Isiniifis gaariidha, anaafis gaariidha jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana beektanii sabiskiraayii ka gootanii gara fuulduraatti illee mul'ata guddaan qaba. Haala hojii biyya keessatti akkaataa hojiitti hojjechuu dandeenyu, hojii mataa keenya salphaatti foon keenya kana fooyyeffannee biyya keenya keessatti akkamitti akka of jiraachisne irraa hafaa taanee dhalootas gargaaruu ofiifis jijjiiramuu akka dandeenyu isin sababoota hojii uumuu karaatti hojii uumanii wantoota garaagaraa illee qabadhee dhufuudhaaf gara fuulduraatti abdiin qaba, kaayyoon qaba. Abdii koo kaayyoo koo kana immoo isin obboloonni koo hordoftoota gosa warroo taatan hiriyoota keessanitti sheer gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo yeroo inni gadhiisu immoo viidiyoo otoon ilaalin laayikiin tuqina. Viidiyoo otoon ilaalin laayikii yoo tuqxanii teekinooloojii waan ta'eef yuutuubiin kun sappoortii anaan gargaarsa fakkatee waan beekuuf fudhatama hin qabu jechuudha. Viidiyoo tokko yoo baay'ate gimmaashaa ol yoo garuu ani daqiiqa baay'ee illee waraabu baay'ee gimmaashaa ol yoommoo xiqqaate gimmaashaa ol yoo baay'ate immoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 xumuruu ni dandeessu. Isa kanas baay'ee wantan viidiyootiin hojjedhu hundumaa akka obboloota golambaa keessa yookiin immoo manoota arabaa keessa warroota jiranii wantoota araboonni bitanirraa shaakalaaf yuutuubii guddisuudhaaf waan ofii isaaniitiin fayyadamne osoo hin taane waanuma ofii kootti fayyadamu riilii jechuun waanuma ofii koo godhunni asirratti isin argisiisa. Waan ofii koo wixxeetii isaa bu'aa isaa argeetanii isiniif immoo sheer godha. Isa kana jechuun qarshii mataa kootiin biteetanii wanta sana waan na fayyadeef waan na fayyaderraa isin akka fayyadamtaniif sheer isinii godha malee wayii yuutuubiifis jedhee yookiinis immoo wantuma mana jiru keessatti argama jedhee miti. Isa kana namni hundumtiyyuu hordoftoonni koo taatan akka hubattan hin barbaada. Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti illee mul'ata guddaan qaba. Mul'ata koo kanaaf immoo isin yoo na jajjabeessitanidha jechuudha. Sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, laayik godhaa yoollee ilaaluudhaaf dadhabbii biiziin jira moobaayilii keessan yeroo lafa keessanitti bantanii yoo lafa keessanii yeroo sagalichi sun isin ilaaluu baattanis banamee wanta sagaleen suni hamma dhumaatti xumureef viidiyoon akka ilaalameetti waan lakkaa'uuf inni akkasitti fa'aa gargaaramuu anaanis sappoortii na gochuu dandeessu. Kanan siniin jedhaa. Kana gochuun immoo gaarummaadha malee hammina miti. Nama kamiyyuu wangeela warra labsanii way karaa amantii keessanii namoota bu'aa gaarii isin barsiisanii isaan akkasii sappoortii too gootan yookiin gargaarsa too gootanii waan isin irraa hir'atu hin qabu. Gaarummaan matuma ofiifidha. Gaarii yoo facaasnee dabarree gaarii uumaa keenya biratti irree wanti gaariin nu ta'a. Hamaaf hammina yookiinis immoo akkasumallee immoo waan hin taane walirratti yaanna yoo ta'e maaf guddatti obboleettiin koo jennee yaanna yoo ta'e dhugaadhaa namni akkasii waaqayyo birattis ta'e nama biratti illee fudhatama hin qabu waan ta'eef amma dandeessan namaaf waa gaarii gochuu yaala. Namaaf waa gaarii godhaan gorsa obbolummaatii isin beekuu dandeessu naati oli garuu waan na keessa dhufee sheersinii gochuu fedheetanii kan isin jedhaa. Hordoftoota koo warqee biyyuutii kanaafiyyuu chaalenjii kanarratti gargaarsa haadholii himimmaan roobsaa jiranii haadholii rakkachaa jiranii kanarratti hirmaadhaa. Haa hirmaannu isiniin jedha. Alooveeraa baay'ee kun isinitti argisiisa. Kun waan akkasii alooveeraa bittaniillee balbala keessanitti jechuun goluma jirtanitti amma kun qarshiin isaallee xiqqaadha. Anaafillee kennaanaa dhufe. Yeroo inni gurguddatu kukkuttanii itti fayyadamuu dandeessu yerooma tokkollee jechuudha. Qarshiin kun amma xalabaata yoo fichisiifattan yookiin warra suuqirra dawwaltanii yoo fichisiifattan barree 10 qofadha. Diraama 10 ani bakka hin jiruun jedha.
akkasitti fiddanii torbeetti yeroo tokko haala isaa kunuunsa isaallee yoo hin beektani ta'e isaan akkasumatti guddisanii isin ilaatu. Kanarra xiqqaas ta'uu danda'a. Torbeetti yeroo tokko qofa bishaan obaastu. Alooveraan bishaan baay'ee hin barbaadu. Kanarra darbee immoo bishaan ruuzii faa akka ispreetti yookiinis immoo shittoo amma yeroo namni ofirratti dibatu xiqqeessee firfir godhamiti baala saafaatti guyyaa tokko bultanii gaafa lammaffaa yoo itti racaatanii baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha. Innaa waa gaarii isinitti maan jira innaa kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatooma turtii gaarii.